Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel AK app akkam nagaa keessanii naguma baga nagaan nuuf jiraattan yoo nageessan isin jedha. Egaa anillee nin jira jechuudha. Akkam isin baga nagaan jiraattan egaa baga gammaddan isin jechuun barbaada. Facebook ne afaan Oromootti translate gochuu jalqabe jechuudha. Afaanota jiran hundaa jechuudha. Afaan Oromootti hiikuu eegaleetiin jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisu. Walumaan laalachuudha viidiyoo gabaabaa kana hanga dhumaatti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Egaa YouTube channel keenya warri haaraa dhuftan AK app yookaan AK app jettanii kanatti barreessan jechuudha. Sana booda yeroo akkanatti isinii bahee jechuudha. Viidiyoo 118 jala jira. Subscribe gootan jechuudha. Mallattoo notification illee aalirra buuftan jechuudha. Qaxxaa gara barnoota keenyaatti dabarfanna jechuudha. Facebook keessan galtan jechuudha. Facebook keessan erga galtanii sarara sadan kan seentan jechuudha. Sarara sadii erga seentanii booda setting ka jettu ni seentan jechuudha. Ammalleen setting ka jettu kana ni seentan jechuudha. Egaa achi booda kunoo ka barreeffamaa asirratti argamu jechuudha. Translation for post kan jedhu kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Sana booda asirratti language into which you would like to have posts ka jedhu kana yeroo tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Sana booda afaan Oromoo asirratti argama jechuudha. Duraan afaan Oromoo hin jiru jechuudha. Bakka kanarratti afaan Oromoo gadi barbaadan jechuudha. Kun asirratti argama jechuudha. Right itti gootan jechuudha. Right itti godheetiin jira. Sana booda save ka jettu kun ni argamti jechuudha. Save ka jettu kana si'a tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya dhumeera jechuudha. Hamma deebnee akka inni nuuf hiikuu ilaalla jechuudha. Barreeffamoota asirra jiran barbaadna jechuudha. Baangaalii ta'ee waan gosa fedhe ta'e amma kunoo ka baangaalii kana jechuudha. Asirratti akkuma argitan barreeffama baangaalii kana gosa ta'e hin beekamu. Garuu immoo translate kunoo jallaa kanatti argama jechuudha. Yeroo translate rukutu kunoo yaa rabbi hunda nu haa godhu. Yeroo tokko jireenya keessatti carraa kana siif haa kennu amiin jedha kunoo barreeffamni kun afaan baangaalitiin barreeffame. Akkuma sana jechuudha ni barbaadan jechuudha. Afaanota biraallee kunoo kun afaan arabiffaate jechuudha. Afaan arabiffaa kan translate jedhee gara jallaan ni baasa. Amma gara mana kan jedhu kun kunoo asirratti afaan Oromootiin jalatti baay'ee barreeffamee hiikeetiin jira jechuudha. Kunoo ammalleen ni barbaadna jechuudha. Afaan biraa jechuudha. Afaan Ingiliffaa inni amma afaan Arabiffaati. Kunilleen afaan Arabiffaati jechuudha. Kunoo oggatti rukuttanii jireenya kee hin gargaaru yeroo barbaachisaa jireenyi kee to'achuu hin yeroo barbaachisaa. Kunoo akkasitti jedhama jechuudha. Barreeffamoota baay'ee isiniif hiika jechuudha. Kunoo asirratti translate jedheetiin jalatti jira jechuudha. Kunoo haala kanaan fayyadamtan jechuudha. Afaanota asirratti dhufe kan baangaalii ta'ee kan maalii ta'ee asirratti isiniif hiika jechuudha. Kana fakkaata barnoota keenyarraa kanuma xumurame jechuudha. Akka jaallattanu akka itti gammaddanu abdii guddaan qaba jechuudha. Kunoo afaanota asirra dhufu hundarratti read this translation ka jedhu kun isa jechuudha. Isiniif hiikuuf yeruma tokko cuqaaftan jechuudha. Shabakaan keessa yeroo banaa ta'e akkumaan isiniif jijjiira jechuudha. Kana fakkaatan sin jedha barnoonni keenya irraa ni jaallattan jedheetiin abdadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share waliif godhaa. Nagaatti.